السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتوتا في دعوتوتا عشان harka fuunee kabajamtoota kiyya akka nagaa fayyaa laatanii jecha obboleeyyan kiyya har'a gaafanu bakki jiru kuni bahara gubbaa jirra. Yaa Oromoo, yaa Oromoo, yaa obboleeyyan kiyya sagalee nu ta'a ilmaan namaa asitti affeelamaa jira dhumaa jiranii. Qaciciisu ardii kana guutuu ilma namaati mukaa fi mukni tokkichi hin jiru yaa obboleeyyan kiyya muka tokko jala ta'an tokkichi hin jiru jechuudha. Kuni ilma namaati. Yaa Oromooti kunoo Bilaalii fi Abdurrahmaan harka jiran gubatan ilmoon tokkotti gubatte ijji baddee jirti wallaahi. Qaamni guutuu shummeet oowwu lafarraa nuffite akka jiru laalamee gara gallee matuma kiyya kanaa ilmaan kanaa gubadheeti jira obboleeyyan kiyya gonaa fi golochaan gubanni yaa Oromootiyya. Wallaahi laziim yoo dhugaa feetan wallaahi waan jennu waan dubbadhus hin qabu wallaahi egaa akkumatti jiru hin beekne. Jireenyi bahara kana gubbaadhaan ni hammaata. Asii achi bahuun hin jiru. Ol deebi'uun hin jiru yaa Oromoo. Ilmaan kun harka dhukkubsataa jiranii. Namni asirratti dhukkubsataa jira. Beelaa fi dheebuun dhumaa jira yaa Oromooti. Inshaa Allah rabbiin khayr nu haa godhu. Oromoon ardii kana guutuu faffacaatee dhumatti qaciciisu kun ilma namaati. Laala yaa Oromooti. Akka ta'u hin beekne wallaahi lazii galaa bobbaa wallaalle gara itti bara yaanu wallaalle jechuu yaa Oromootiyya. Ani ilmoo xiqqootuun harka dhukkubsattee manni hakimaa hin jiru naannoo nurraa fagoo sa'aa 6 sa'aa 7 deemamaa makiinanii kara deemnee hakima geessuun hin jiru. Yaa Oromoo du'aayi nu godhaa nu bira dhaabbadhaa sagalee nu ta'a yaa Oromootiyya. Ramadaana kana yaa Oromootiyya asitti qabannee dhukkubsataa beelaa fi dheebuun dhumaa baara gama ba'uun hin jiru Oromoo. Mootummaan Jabuutii lammii Itoophiyaa dheengadda Khamisa dabre nama 100 dooniin 4 gara galchetti isaanii jecha lubbuun nama 4 lubbuun nama 2 argamtee lubbuun nama 100 hin dhalaa hangamaa argamne isaanii jecha karaan cufamee jira. Mootummaan asiitis cufe karaa. Achi adeemu doonii yeroo nama fidde qabanii mana hidhaa naqanii namni guyyaa har'aa ganama kana viidiyoo isinii irraan barin malee nama 186tu qabamee mana hidhaa seenee jechuudha. Achi doonii fidde. Asii achi deemu jiru doonii cufa. Nuti karatti yaanu wallaalee Oromooti maallaqa barbaachifti ilmaan kana. Yoo namni maallaqa qabne bakka tanatti ni du'a. Ni dhuma jechuudha. Yoo maallaqa qabaanne ilmaan kana wanni waa bitan hin jiru. Maallaqa finnee jira. Maallaqa ni galannee kafalannee adhofnee asitti nu galchine asitti dhukkubsatu jira. Ilmoon xiqqoon nu akka dhukkubsatte waan mana hakimaa geessuun hin jiru maallaqa finnee jira yaa Oromootiyya. Way jireenya jiruu gadadoo. Yaa Oromootiin waan jibban mohoosha kana keessa muka kana keessa ilma namaatu ciisa nama 100 wayiitu jira. Haadira ciise kun ilma namaati jechuudha. Muka jala bakka gaaddisoo seenan ciisan dhabaniiti aduu keessa fira ciisan laalaan. Karatti deemuun beeknu bara. Asii achi ilaalu dachiin qullaadha. Muka tokkichi hin jiru jechuudha. Wanni dhaabbatu sun nama asirraa doorii nama achi fe'uutu achi keessa taa'a. Nama kana adda eega. Nama kana isaatu hiriira galchee nama fe'a. Isa malee alaan waan akka mukaa sun keessa ilmaan nama 7 10 kan olii kana ni ga'a jechuudha. Keenya malee jechuudha. Dabalchaa malee jechuudha ijoolleen. Kanaafuu nuti Bilaalis huccuu qaama isaa gubatee Abdurrahmaan laalaan akka inni jirudha. Ija akkatu shukkuma ijjitti garagalte bara gubatee innaa oowwa. Qaama irraa hidhinne baara malee bishaan hin jiru yaa Oromoo. Bishaan qaama irraa hidhinu hin jiru. Baara yoo irraa hidhinu qaama kana gubee fixe ijoollee. Lakkatti gurraachuma ilaa mucaan xiqqaan daa'imni kun. Isin mararu yaa Oromooti nama mararu ilmaan daa'imni sun kachaatu laalaan fuula isaa jiru takkan qabula. Laalaa fuulii katti akka biimbee nyaatetti jiimate lafarraa dhume. Laa ijjeessa. Nama laaluu hin danda'u ilmaan daa'imni sun nama mararti inshaa Allah rabbiin khayr nu haa godhu. Du'aayi nu godhaadha. Du'aayi nu bira dhaabbadhaadha inshaa Allah.
rabbiin furmaata nu haa fidu, rabbi keessaa nu haa baasu. Namni waa qabu deemee magaalaa san makiinallee taatu amma namni tokko warri suudirraa gad dhufu warra waa qabu tikiroota kanaa fi amaartuu kana jira. Asirra xalabatanii sa'aa meeqa deemullee magaalaa waa bitatanii fidan jechuudha. Nuti waan qabnu kafalanne waan qabnu ijoollee waa binne torbaan guyyaa meeqa gaafa dhibne guyyaa afuraffaadha jirra. Ifa sanaa baane har'a guyyaan 11 jira jechuudha. Kanaafuu gaabboleeyyan kiyya nyaataa dhugaatii wallaallee toofitti kara deemnu wallaallee ciciisu jirra. Asitti gubannee sagalee nu ta'a. Sagaluma nu ta'a yaa Oromooti. Karatti deemnu hin qabnu ol deebi'uun ni jajjabaatti. Achi ba'uudhaan karaan cufa. Mee akkam taane mee asirratti? Asirratti gubatu jira. Amma immoo xiqqoo tan eessa geessina? Karatti bakka geessinee amma geessinu hin qabnu. Yoo geessinee maalan hin jiru yaa Oromooti jedha. Waan biraatii miti. Fagaatullee nama maallaqa qabu ta'a kanu geeffata. Kanaafuu sagaluma nu ta'aadha. Inshaallah rabbi furmaata nu haa fidu. Rabbiin akka keessa kara biyya teenya rabbi nu haa baasu nu haa galchu inshaallah. Furmaatuma du'aayin nu godhaadhaa, du'aayin bira dhaabbadhaadhaa, du'aayin teessanii qeebalamti. Akkuma duraan nu bira dhaabbattanii rakkoo fi bal'oo teenya nu wajjin hammalataa turtan. Ammallee nu wajjin hammaladhaadhaa. Ammallee ramadaana kan keessa du'aayin ni qeebalamti. Rabbiin hamtuu nurraa haa qabu. Ilmaan Oromoodhaa dhibba meeqattu dooniin gara galteenyi bahara kan keessa garaa qurxummii ta'aa jira. Kan argamnes ammallee mootummaan irra walgee jechuudha. Mootummaan Jabuutii mootummaan Yaman barbaadaa jiranii jechuudha. Karaan cufamee faraqaan namaa kun dhalaadhaa. Shamarrantu akkatti asitti walgee tattaa'u jira. Kara biyya teenya gallaayanii shaanxoota bibbitatanii asirra gubatu jiran. Gubanne egaa oowwii nu gate yaa obboleeyyan kiyya. Karatti deemnu qabnu nu laala. Qacciciisu kun bar dhagaadhaa miti bar huccuudhaa miti ilma namaati. Ilmi namaa akkatti ardii kana guutee ciciisu jira aduu keessa. Muka gaaddisa mataa jala kaayanii ciciisan hin jiru. Aduu keessa namuu ciciisaa borsaa ofii mataarra kaayatanii akkatti ciciisan kunis akka tattaa'u jira. Barraa baara eeguu malee karatti deemanii riskillee barbaadan hin jiru. Magaalallee naannoo sana dhiyaattee namni ol yaa'ee waan laallatu baadiyyaa xarafa jirra. Jiruu tana gaalaa laamee yaabboleeyyan kiyya. Maal isin yaa dubbadhure? Isinuu argu jirtanii? Kunoo akkatti gubannee lafarraaye. Awoo du'aayin nu godha. Du'aayin teessanii qeebalamti. Du'aayin uummata keenya lafan buutu inshaallah. Inshaallah rabbiin tana keessaa nu baasee bal'otti rabbi nu haa baasu. Mee Bilaal laala akka jiru fuulli isaa gara galee jechuun bishaan xiqqaan kun waa Bilaalii miti. Isaanuma jecha akkatti yaadu sana keessa saffalmu jirra. Ni gallannee faraqaa dheefa biiftuudha. Manaa baanee asirratti dhukkee nurraa kaasu jirra oowwi. Kanaafuu inshaallah du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa Oromooti inshaallah rabbiin karaa nagaa nu haa ta'u.